jabadu. Wallahi yani alkani guyyaa bakka kan ribana dhawwe gizee hunda memmanarraan qoore. Hamma rabbiin ituun tokkichi isaan uumetuun ni jiru. Gatii na kaaddan nu kaffala amma guyyaa na kaffale amma guyyaa irratti kan na kaaddee jirtu tunuun jedhee ma eessa keenya dhanna. Walla kamii linneetu rabbii keenya. أبشر بريسكي الكوكو ربنا على رمادة معصية دليا تدبرت تهوندا وما فدي يودلك دلال وما فدي إنسان جابر رسول الرب استهي ربي تكفروا استهي وما فدي وأن أتدلك دي ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم سيف أرارما الرسيف دربة إسن أما أستاذ فرحان اللي يندبتو أكنا ما ريفو على تيتي مع سيارة شبورة كل جتو وأنا هجدلي هجيونا دلك ده ندرة ربي سنقول كل يسجل جتو كناف وان إتي كان فتن وان إتي شنو يتنين كم دليل لسنين جدا أبشر هاي جزاكم الله خيرا إن شاء الله ده hedduu galatooma egaa yoo qaqqabanii ilaalan miira keessa nama galcha hunduu wal faana miira keessa ogalle nuukaa jijjiirama jechuudha sodaanneeti caal jenne hundi keenya iyyuu egaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra hojii qabu qabu keenya rabbiin nuuf haa dhiisu warra islaamaa dhufe kanallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irra gadi haa dhaabu dhugaadha namni mi'a islaamaa fi miizaana islaamummaa beeku nama dura waan sana keessa hin tuquutu beeka nama dukkana argetu bu'aa ifaa beeka. Namni dukkana nagarre ifti maal akka taate hin beeku. Namni maabraatii keessa taa'u dukkanni maal akka taate hin beeku. Namni dukkana keessa taa'es ifni maal akka taate yoo ifa keessa seene qofa beeka jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin amma waa'ee ifaa yookiin waa'ee islaamummaa dubbachuu kan danda'u warruma achi keessaa dhufee islaamummaa keessa seene. Ammaaf amma achi keessa jiranitti garuu ifti sana itti fakkaata. Maaliif jennaan yammaa kutaa garaa inaaf tuqin jette amaarri biyyiin beekne naman hawwatu jedhani saniifu waan keessa jiranii fi gaafa achi keessaa bahan garaagarummaan samii fi dachii akka taatee arguudhaa danda'ani. Warra achi keessaa beetu maal keessa akka ture beeka waan taateef alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamummaa isinii kennee waan keessaa baatan illee beekuu keessa waan guddaadha. namoota kaaniif fakkeenya akka taatan abdiin qaba rabbii kiyyarraati rabbiin isin jabeessee irratti isin dhaabu alaykum bil ilm wanti isin dhaamu adaraa keessan beekumsa rabbiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alam jedheen annahu la ilaha beeki yaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhugaadhaan ka gabbaramu isa qofa jedhee jalqaba beekumsatti ajajeeni jechuudha. Beekumsi dirqamadha. Saniifuu adaraa keessa yoo beekumsi hin jiraanne gadhaabbiinuu nama rakkisa. Kiristaanummaa keessa arga dhufne islaamummaa maal akka ta'ee fi namootaaf yoo nu gaafatan maal akka deebisuu qabnu dirqama barachuudhaa qabna. Yoo san hin taane islaamummaa keessa taane wangeela qofaan jara mormuudhaan dandeenyu waan qabnu kenninee fi isa jara bira jiru immoo itti agarsiisna. Akkasi wanni islaamaan nu barsiistu. Kanaafuu jabaadhaati erga islaamummaa seentaniiti gadi qabaati islaamummaa keessa waan jiru kana baradhaa khaasatan waa'ee tokkichummaa rabbii kana tawxiida aqiidaa kana sirriitti akka baratan isiniif dhaama. Amma sirra deebi'ee adaraa barumsatti isinii jechuu barbaada. Kan kana alaa egaa isinitti hin dheeressu namni kiristaanni shaadaa qabachuu isa yoo jiraate hin beeku namoonni jalaallee tokko tokko barreessaa jiru. I don't know shaadaas ta'uu hin mala roozaa maal akka jechuu fi seente adda baafanneeti gara keessanitti deebina. Mee roozaa maaliif seente? Ergattee naan si galchee? Rooza jirtaa? Jira. Yoo shaataan tan ustaaz ammoo waan jiru qabeedha asirratti yoo ni fika
ayyee rakkoon itti fufaa amu jedhe ayyee itti fufi dubbadhu. Rosa daqiiqaa takka amuun dubbatu sana booda inshallah ustaz hojii dubbata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunduma keessaniif nagaan haa baay'atu. Waan amma dubbatamaa ture irratti dhugaa dubbachuuf irra deebi'ee dhiifama uummata musliimaa kanan gaafachuu barbaadu. Waggoota 3 ana caalaa namni rasuula rabbii arrabseen jiru dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf hamdiin faa Dr. Hamdiin faa sirriitti na beeku isaan duukaa amma sa'aatii 11 halkan faa walirra bulaa turre rasuula rabbii ana caalaa namni arrabseen jiru wallaalumma kiyyarraa kan ka'e waan baay'ee keessa galeera. Obboleessi keenya sanii kaasa irratti baay'ee natti dhagaame dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf adaraa uummanni musliimaa irra deebi'ee dhiifama siin gaafadha. Dhiifama guddaa naaf godha. Waan rabbiin ilmi namaa maasii gochuu hin danda'u. Islaamummaan hunda namaa dhiiste. Al-Islaamu yajibu akkas. Abshir dhiifama ustaaza. Ammoo ko ammoo yaa ammoo kiyya abshir jay rabbiin ol aaneewu wahiif kara isaatitti sideeffate abshir jay rabbiin irra siif kutaa waa hunda caalaa diliin akka islaamummaatti diliin dilii olii rabbi cinaa waa qabuudha. Yaa obboleessa kiyya abshir gara amantii teetii gara rabbii keetii gara uumaa keetii deebite. Namni nu yoo duraan amala badaa qabaattee si jibbaa ture arra yoo amala sirreeffattee itti dhihaatte abshir haadhoo an dhiifama si godhe garaa bal'achuun bareeda jeeti namni nuufis si qaba maalayyaa uumaa keeti uumaan kee yoo ardii tana guutuudhaaf dhiifama godhe haga bishaan lilmee baaraa keessaa ol ba'u irraa irrattu abshir jee haadhoo. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ulfaadha inshaAllahi. Baay'ee nama gammachiisa waan dubbattan hojii jiraata itti fufuu dandeessu warri majmu'aa warra biyya keessaa waraanni lafarraa qayyi masmar kan filan miicaawwatu. Waan obboleessi kiyya boo irratti waa xinnoo dubbachuun barbaada dhiifama naa godhaate al tokko. Obboleessi kiyya kanaaf wanti si yaaddeessu tokko illee hin jiru. Seenaa tokko wallahi kaleessa namni wayii na barsiisaa ture beektaa ustaazii tokko akka malee na bira taa'eetu bakka sababiin achi keessaa dhufee halkanii guyyaa irra dabee cannaqamuuf jecha akka rabbii dhiifama naaf godhuu fi wanta inni na barsiise keessaa tokkoon si barsiisaa na dhaggeeffadhu. Khalid ibn Walid jedhamaa jedheetu na barsiise. Aduwwi rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam aduwwi isaanii ture gaafa dhufee islaaminaa qabachuuf jedhee seefii dhufee isaanitti kennuuf jennaani laa seefii kan kennatti kenniniiti seefiin dura islaama irratti jabaa ta'ee ture deebi'ee gara dhuftetti immoo akka inni deebi'ee jabaatu wallahi ustaas Saadaat Kamaaltu kaleessa na barsiisaa ture seenaa kana jechuudha bira taa'eetan qaamaan bira jira kanaaf jechuudha ati amma dura nabiyyi rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam isaaniin arrabsaa turte hamma immoo gara isaanii taate eessa dhaquu qabda gara dur dhuftetti immoo aduwwii taatee jaratti deebuu qabda jechuudha bakka hadda kan kee gara sanatti deeffatte jagna diinii rabbii ta'uu qabda wanti si yaaddeessu tokko illee hin jiru walumaan taana inshallah anis illee akkasuma yoo rabbiin na gargaara inshallah. Gara walumaa galatti ergaa gabaabaa obboleessa keenya dabarsuu barbaade maalinni